Colgate Optic White Renewal removes 10 years of yellow stains. That's like all the way back to 2010. Ijoollee Oromoo akkam jirtu mee viidiyoo kanaan sagalee muuziqaa Adam Haaruu kana nan jaalladha. Isa kanaaniin eegala. Mee walii daddabarsaati haala gidduu kana asiifatti Oromoo keessa fiigu irratti yaada koo dhiyeessuu barbaade. Isa kana akkasiin walii hirkanii barbaada. Ilmaan Oromoo. Bineensuma ammasuma ilmaan Oromoo hamma dandeessanii walii sheerii godhaati xiqqoo ishee haasa'itanii ba'a. Haalli amma keessa jirru kun maal fakkaata? Hamma danda'ame haaluma amma keessa jirru kanan ilaaluu barbaada. Nafxanyaan maalitti jirti? Oromoon maalitti jira? Ilmaan nafxanyaa maalitti jiru? Oromoon maalitti jiru? Ammayyuu rakkinatu jira. Rakkina guddaa jira. Kaampii Oromoo keessa ammayyuu confusionitu jira. Ammayyuu confusionitu jira. Mee isa kananii waan xiqqoo irraan kaasa. Waan xiqqoo irraa kaaseetaniini mee maal nu wayyeessa jedhutti adeema. Wanti inni irraa jalqabuu barbaadu gara booddeetti sekoondii tokko miilladheen gara fuulduraatti deemuu barbaada. Maaliifi yeroo konkolaataa konkolaachisuutti kaatanii yeroo hundumaa gara booddee ilaaltu. Yeroo booddeetti deebitanii fuulduratti deemuu barbaada. Yeroo hundumaa miillachaa deemta. Isa kananii isin yaadachiisuu barbaada. Maaliifi namni keenya waan darbe irraanfateetu ishee har'aa irratti maraata. Gidduu kana dargaggoo warra aktiivistii laayivii dabarsan kanatti xiqqoo ishee walitti bubu'aa jira. Isa kanaafi mee qabbanaa jechuudhaafan dhufe. Waggaa 2 dura yeroo Abiy Ahmed taayitaatti dhufee ala kanaa Abiy Ahmediif namni dibbee rukutin yartuu ture. Baay'eetu dibbee rukute.
isa miti wanti nama gaddisiisu yeroo sana kan isin yaadachuun isinirra jiru. Yeroo Harargeen miliyoonni 1.5 buqqa'u yaadadhaa. Yeroo sana 1/3 harka 3 keessaa Oromoon harki tokko hiriira yeroo irratti ba'u ijoolleen OPDOdhaan influensii qaban, ijoolleen of fuuldura ilaaluu dadhaban, ijoolleen raabaa dooriidhaan machooftee gadi yaa'anii hiriiran bayinaa. Fakkeenya tokkoon isinii kenna. Yeroo Wallaggatti nan yaadadha mucaa xiqqoon tokko gullisoo lafan dhaladhetti. Cinaaksan cinaacha kootii jedhee baata. Namni cinaaksan buqqa'uun irra jiru jedhee pilaakaardii baata. Baatee ba'ee rukutama mucaa. Yeroo sana baay'een namaa gadi ba'ee hiriira wajjin hin bayinaa jechaa ture. Mucaan kun cinaaksan biyya Oromoo ta'uu beeka malee cinaaksan eessa akka ta'e iyyuu hin beeku. Garuu biyya Oromootu rukutamaa jira, biyya Oromoo keessaa namni buqqa'aa jira isa jedhu dhaga'ee gadi ba'e. Miidhama guddaatu irra ga'e mucaa kanarra. Yeroo sana gadi yaa'anii hin bayinaa wajjin hiriiran bayinaa. Abiyyiin deggerra, abiyyi nafseen keenya, abiyyi jireenyi keenya kan jechaa ture. Mucaa xiqqoon kun yeroo sana immoo akka wal'aansoon qawwee barbaachisu bareetu galaa ijoollee wabootiif lagatti geessaa ture. Mucaa xiqqoon kun. Mee ilaalaa. Gaafa sana yeroo nuyi Waashingtan DC irratti baanee Abiy Ahmadii nu fixuudhaaf dhufee jedhanii jennee baanee keessumatti Dambidollootti, Laaloo Assaabiitti, Najjootti, Mandiitti, Wallootti, Gujii keessatti nama du'aa jiru, nama isaan ajjeesaa jiranii dubartoonni keenya namni 3 yeroo DC'tti Oromoon sirbaa ture sana gadi fudhanii yeroo isaan gadi ba'anii arrabsaa turan. Attam Abiy dura dhaabbattu utuu isaan nama ajjeesaa jiran. Kana isin yaadachiisuun barbaada. Confused taatanii turtan. An kana garaa koo keessatti summii isinitti qabadhe jechuu miti. Wal'aalumni waan baay'ee nama godha. Amma yeroon ilaalu sanarraa barattaniittu jedhee yeroo yaadu waan irraa barattan natti fakkaatu. Maaliif? Har'a nama waboo arrabsutu baay'ate gadi ba'e. Waboo arrabsutu baay'ate. Mucaan cinaaksan cinaacha kooti jedhee pilaakaardii gullisoo keessatti baatee waboodhaa galaa geessaa ture. Har'a dhukkufatee ka'ee har'a iyyuu geessaafii jira. Wal'aansoo qawweetu nu baasa kan jedhuunitu lolataa jira. Har'a namoonni guyyaa tokko waa'ee waboo galagalanii hin ilaalin. Waboon nun barbaachisu nama qawwee qaase qawwee uleetti cabsaaf keessaa ari'a. Nama qawweedhaan lollee bilisoomna jedhe bal'eessaa ajjeesaa namni jechaa ture. Har'a gadi ba'ee waboon eessa jira jechuutti ka'e. Ilaamee confusionii Oromoon keessa jiru laala. Namni homa tokko antaay waboo ta'ee waboo dura dhaabbatee maallaqa tokko utuu hin buusin propagandaan biran dhaabbattiin inumayyuu propagandaadhaan dura dhaabbataa ture. Propagandaadhaan waboo dura namni dhaabbataa ture. Shiftaa namni jechaa ture. Maal abbaa ishee achi keessaa fuuti namni jechaa ture. Har'a nafxanyaan maal akka isheen taate eega argee booddee hoogganoota warra harka kenne mee ilaalaa harka dhaqanii kennani bar nafxanyaatti warra harka kenne fuudhee hidhaatti naqee gara fuutti gaafa inni ka'u galagala birra waboon birra qawween jiru. Waan hin keenye fuudhuu hin dandeessu. Maallaqa kee wanta ittiin ergin fuudhuu hin dandeessu. Asirratti waan tokkoon itti dabalee bira darbuu barbaada. Propagandaa duwwaadhaanii biyyi jigeen jiru, impaayirri jigeen jiru.
koloniyaalistiin biyya isaatti galee hin jiru. Oromoon kolonii jala jira. Kolonii Habashaadhaa, kolonii nafxanyaa jala jira. Nafxanyaan humnaan qabate Oromoo. Oromoo humnaan qabatee Oromoon humnaan harkaa ba'a. Jaallattanis jibbitanis. Nafxanyaan mana isaatti galaa jiru. Wacaan hin galu, qawweedhaan gala. Qawweedhaan kan galu immoo waboodhaan gala biyya isaatti. Waraana bilisummaa Oromoo. Maqaa barbaaddetti kenna. Nama qawwee baasee kaasee loleen biyyatti gala. Rabshaa kabarchaachaadhaan hin galu. Alatti hin barbaachisa? Yaa hin barbaachisa. Dippiloomaasiidhaaf hin barbaachisa. Namoota alaa kanatti iyyuudhaaf, namoota alaa kanatti dubbachuudhaaf hin barbaachisa. Garuu biyya sana keessa wacaan hin ba'aa namichi kun hin ba'u. Ijoolleen nafxanyaa akkasittiin caasaa ishee diriirsaa jirtu kun hin baati hin baatu. Humna malee ba'an jiran. Ijoolleen nafxanyaa har'a hamma funyaaniitti hidhataa jiru. Mee waan tokkoon isin gaafadha. Namni biyya Ameerikaa keessa jiraatu, namni jireenya jiraatu tokko dargaggeessa guyyaa tokko dhaqee qawwee kaasee dhagaa buraafate tokko mooraalii kamiin qeeqa. Har'a yoo konkolaataan kee gadi baate namni machaa'aan tokko si jalaa dha'e hammam si aarsa. Hamma Abiyyi ijoollee lubbuu baasuu sana si aarsaa laata? Osoo hamma sana si aarse gadi baatee akkasiin dubbattu. Of gaafadhu dura. Kontribuushiniin koo maali? Horiidhaan gargaareera? Propagaandaadhaan gargaareera? Yaadaan gargaareera? Mucaa guyyaa tokko gadi ba'ee dhagaa boraafate kana. Mucaa guyyaa tokko bokkaa keessa deeme handaqii baate. Handaqii mataarra tuun kaatiin iyyuu qullaasa. Shamarree dargaggoo haadhaaf abbaa biraa aariidhaan baatee caffee keessa ciifte. Lolaa keessa bulte. Gigiggiraa daggala keessa deemte. Geeboo keessa ishee deemte tokko mooraalii maaliitiin qeeqxa? Yoo ta'e ilaa isinin gargaara. Kanaan dura dogoggoran godhe jabaadhaa ilaa kunoo kana nuu godhaa kana nuu godhaa iddoo akkasitti darbaa iddoo akkasitti dhaqaa iddoo akkasitti kunoo na abalu fira kooti biyyattiin dhaama maallaqa immoo iddoo akkasiin isinii gasha nyaata akkasittiin biteen isinii dabarsa jabaadhaa warra siyaasaadhaan isin irratti daldalu hin ilaalina ilmaan Oromoo magaalaa keessa magaalaa irraa homa tokko hin eegina hoggana biyyatti harka kennirraa homaa hin eegina jettee bira dhaabbachuun waan tokko. Namuma wareeree moo irriba keessaa ka'ee waboon eessa jirti? Foqabbaa ishee nyaatu. Foqabbaa ishee nyaatu. Waboon eessa jirti ree? Nama kaleessa gama dhaabatee wabootti tutaa ture. Waboo arrabsaa ture. Qaaniidha. Qaanaa tokko kan. Lammataa warri jarri kun akkas jettanii ajendaa fuutanii gadi baatanii dhiisaa haa jedhanii isaanii ofitti qaana'u hin dubbatinaa. Maaliif wal loluu keessan keessaa eenyutu fayyadama beektu? Nafxanyaatu fayyadama. Ilmaan Habashaatu fayyadama. Isaayyaas Afawarqiitu fayyadama. Warra nu balleessuuf jedhu ala kanatti daldalaa jirantu fayyadama. Warra EPP keessa galee sobee amma maqaa Oromootiin ala daldalaa jiru kanatu dhimmatti ba'a. Isaantu hoy jedhee fishkaa afuufee walitti isin buusa. Walitti hin bu'inaa. Warri waboo deeggarra jettanii afaan keessa qabadhaa. Gadi baataniis waboodhaaf hin lolinaa. Waboon ilaa rasaasaan lolaa jira. Addana hamaa dubbatanii dhiisanii differeensiin isaa yartuudha. Inumayyuu dhiisaa. Gaaf tokko isaanis ofitti qaana'anii dhiisu. Maaliifii qaaniidha kun? Nama
qawwee qabatee halkan tokko laga bulee nama qawwee qabatee guyyaa tokko dhagaa boraafatee namni taa'ee qeequun qaanii salphina kun. Kanaaf isinis immoo warri waboo deeggarra jettanii warra akkasii kana calmadhaa bira darbaa. Itti dubbatinaa please. Ittuman dubbatinaa. Gatiidhuman qaba. Maaliif uummanni Oromoo consciousness isaa sadarkaa sana darbeera. Jarri kun iyyan dhiisan gatiin qabu. Wabootti dubbachuu hin danda'an waan ala ta'aniif itti dubbatan. Mee Naqamtee dhaqanii haa dubbatan. Mee Gujii keessa dhaqanii woordii tokko dubbatan. Mee dhaqiitii amma gaara gamii dhaqii beegii gidaamii dhaqiitii woordii tokko dubbatu. Adda kee keessatti iyyitii argatta. Hin dubbattu achitti. Ala waan teessuuf dubbatti. Utuu achi dhaqxeetii hin dubbattu akkas. Namuu sin dhiisu karaa irratti. Ijoollee keenyatti hin dubbattu siin jedha. Namni isaan gargaaru, namni isaan nyaachisu, namni isaanitti uwwisu, namni biddeen isaanii kennu, namni rasaasa isaanii bitu hin dadhabne ati addana teessee dadhabdaa jamaa. Baay'ee interestingidha. Kana tokko kan hin jechuu barbaade. Kana irra noolu. Waa'ee namoota irraa Abiyyi bira dhaabbatanii dhaqanii harkatti kennanii achi as dutanii tokkotu baay'ee seemana dhiba. Jarri kuni experience jaban Haile Sillaaseetii kaasee waan argatanii iyyuu natti hin fakkaatu. Nafxanyaan taayitaa isheetti nama dhufee akka isheen itti sannaa liqqeeffaa ajjeefte. Akka isheen itti Haile Fidaa ajjeefte. Akka isheen itti namoota Oromoo nama jedhaman itti duguugde kana hin beeku. Akkuma har'a kana warri harka kennan kun achi lafa dhiitan yeroo sana lafa dhiitaa turan. Oromoo ta'uu isaanii duwwaadhaaf itti galagaltee ilmaan nafxanyaa lafarraa taradde. Warruma Hailee Fidaa ajjeese, warruma Sannaa Likkee ajjeesetu har'a gorsituu ta'ee achi taa'e. Kaasaa Kabbadee Daawit Walda Gorgisbaa. Shimallis Maazangiyaa, Faasikaa Sidallee, Shawaan Daanyi Ballate. Jara kanatu achi taa'aa jira bara. Nama kan biraa miti bara. Kan isaa gorsaa jiru warra kana. Warruma Hailee Fidaa ajjeesisee, warruma Sannaa Likkee fa'aa ajjeesisee, warruma intellectually Oromoo lafarraa duguugsisetu achi jira. Isinis kanumaaf qophaa'aa jirtu. Nafxanyaan isin dhiisaa jirtu. Miila ishee arraabdan waan barbaadan gootan ani waan tokko tokko na gaddisiisa. Baay'isee. Namoota umurii isaanii guutuu Oromoodhaaf miidhamne jedhanii gadi ba'anii har'a nafxanyaa biratti galanii achi gad Oromoo irratti dubbatan. Tokko dheengadda maal jedha? Waa'ee aannolee kaasuuni madaa qooree hanqooquudha jedha. Nama akkas jedhu fa'i jiraar. Hammam yoo sii kennani kun? Hammam yoo afaan si kaa'anidha? Firifaarii hammamii yoo habbuu qatteedha kan akkas taatu. Yoomiif jiraatta? Ati dulloomte bara. Darbaa jirta kutte. Attamitti akkas salphattee dabarte. Attamitti seenaa saba keetiitti xurii dhoqqee itti dhoobdee bira dabarte. Warra akkasii kana gorsuu sin barbaachisu, itti himuu sin barbaachisu, nafxanyaan nutti nuu himti. Dhukkee irraa kaafti nafxanyaan. Nafxanyaan qoosaan beektu bara. Qoosaan beektu. Dhukkee irraa kaasti. Kan biraa immoo kan ala kanaa immoo foolatantu jira. Warruma dheengadda Damaazinitti shimalaan nama reebee ajjeese. Warruma Keeniyaa keessatti nama ajjeese kukkuyyuu namatti bituudhaaf nama utuu ajjeesiffaa ijji kafinjiifaa qabame. Warruma summiidhaan nama nyaachisee nama ficcisiise. Warruma shinigaa du'a shinigaa keessaa quba qabu. Amma shinigaan kuni calluma dhanitu baaqo Sumaaleen aartee jette ganaa gadi ba'annis. Warra kanatu har'a galagalee dhufee asiif achi deemeetu
dhaabotii walitti fidneetu dhaabotii mataatti ta'anii walitti fidaniitu Oromoo kana tokkoomsanii iddoo tokkotti deemsisna jedhanii odeessu. Kuni kompitiishiniidha. Waboon gara bilisummaatti akka hin deemne, wal'aansoon weeviin inni amma ka'e kun gara walabummaatti akka hin deemne, luugama isaanii isa kanaan dura itti ka'anii Sudaan keessa ta'anii luugama wal'aansoo Oromoo sakaalanii itti ka'anii qaban kana ammas itti deebisuu barbaadu uummata Oromootti. Ilaa of eeggadhaa. Of eeggadhaa. Tokko keessan maasrachaa waan isin gootan qabna harka keenya keessa jira. Afaan keessan walitti keessumatti namni Shimalaan Yoonaas Kaasaahuniin mataasaa keessa reebdee mucaa dhannee lolladhe yuunivarsiitii nama intelligentii reebdee raamnessitee ajjeeftee har'a gadi baateen dubbatiin deebii mana keetti gali taa'e. Birriima ishee hafte sana saamiitii jiraatu. Na beektaa sin beeka. Warra akkasii kanatu har'a gadi ba'ee uummata Oromootiif waan ho'e fakkaata. Waan nama gaddisiisu. Waboodhuma dura dhaabachuudhaaf, waboo konfiyuuzii gochuudhaaf, caasaa isaanii ijaarrachuu barbaadu biyya keessatti wabooni akka inni nafxanyaa dura dhaabanne imiyyee Itoophiyaa sana jara kanatu waggaa meeqa luugamatti kaa'ee uummati Oromoo akka walaboomni kan godhe. Itoophiyaa dimookiraatessina jechuudhaan har'a walakkaan isaanii biyya keessa taa'u hin sobuu ala kana immoo as taa'anii kana hojjetaa jiru. Warruma kanaan dura hojjete uummata Oromoo kana gadhiisaa please. Harka keessan sassaabbadhaa jiraadhaa uummata Oromoo irraa. Uummanni Oromoo hin ga'a ofiisaatiin jiraatu ofiisaatiin wal'aansoo isaa godhatu. Ilmaanni Habashaa ilmaan Oromoo gadhiisaa hin jirtu humnaan malee gadhiifamaa hin jiru. Taasa gadi dhiifamaa jiru. Kanaaf warri akkasii ala kanatti dhaaba garaagaraa maaloo jettanii kana jettanii sana jettanii warra durii poolotikaadhuma durii riisaakilii godhu. Itoophiyaadhuma dimookiraatessuu barbaadu. Ullaa saba Oromoon osoo haasaan jalqabin waa'ee sabaaf sablammii haasa'a. Waa'ee sabaaf sablammii dhimma mataa isaaniiti ofii isaaniitti lolataa jiru. Har'asii wajjin hiriira ba'aa jiru. Sidaamaan Oromoon dhumaa jira kun Harargee keessatti mataarraa buqqisaa jiru jedhee hiriira ba'eera. Walaayitaan ba'eera. Waa'ee isaanii maa yaadda? Isaan ofii isaaniitiif si caalaa yaadaa jiru. Hin beeku yeroo itti ka'anii gaaffii isaanii dhiyeeffatan beeku. Walaayitaan guyyaa afuritti yeroo deeffatu maaliif dhiiga Oromooti isaaniif hojjete. Sidaamaadhaaf yeroo deebi'u attamitti dafee deebi'eef dhiiga Oromooti isaanii hojjete. Diina ofitti hin baay'ifnu Oromoo cabsinee booddee itti deebina jira kanatti kan jedhuun dafanii waa isaan barbaadan itti darbatan. Dhiiga keetu isaaniif hojjete. Dhiiga kee kana ofiif hojjechiifadhu. Mee waa'ee mataa keetii waa'ee saba keetii dura yaadi. Walabummaa kee irratti hojjedhu. Biyya walaba ta'e ijaarrachuu irratti hojjedhu. Kana duwwaadha kan si baatu. Kana bira immoo kan itti geessu qawwee duwwaadhaan. Ilaa har'a kan biraa immoo waan inni haasa'u barbaade waa'ee nafxanyaa kana haasa'u barbaade. Yaa ilmaan Oromoo yaa dargaggoo Oromoo waa'ee nafxanyaa isin gowwoomsaa jiru. Maal isiniin jedhu? Ilaa wordii konfiyuuzdii ta'e tokko gadi baasaa jiru. Nafxanyaa jechuun nama qawwee qabatee Amaara jechuu miti jedhu. No. Nafxanyaa jechuun Amaaras jechuudha. Kanaan isinii ibsuu dhufeera. Oromoon yeroo biyyi isaa qabame qawwee tokko hin qabu. Eeboodhaaf gaachana duwwaadha qaba. Kan fidee dhufe qawwee Amaaratu fidee dhufe. Miniliktu fidee dhufe. Habashaatu fidee dhufe. Minilik immoo manzii qucaa cambaatti nama dhalate nama manzee isa qomaaxaa manzee isa qulqulluudha. Qawwee kan dhaqee biyya alaa biyya Raashaa biyya Ingilizii Faransaay irraa fudhatee nutti bobbaase isa. Oromoon ashkariidha. Ashkara. Oromoonis qawwee baatee nannaf. No. Nafxanyaan nafxiin qawwee haa ta'u malee filosoofii isa booddee jiru.
humna isa booddee jiru, sirna isa booddee jiru sana ilaaluu qabda. Sirna sana eenyu gaggeessa? Sirna sana eenyu qaba? Sirna nafxanyaa kana eenyu gaggeesse? Sirni lafaa mareet sirriitiin isheen jettu akkamitti ture? Yegaallaa mareet dhaqiitii fudhadhu jedhanii qawwee itti kennanii gadhiisan. Oromoon ashkara qawwee baateera. Nafxii baate malee nafxanyaa mitiin. Nafxanyaa sun isan ilaallatu. Amma wali isin jalaa makaa jiru. Warra Itoophiyaanistii kanatu maal jedhaa? Amaaraan jedhina. Amaara duwwaa mini nafxanyaan. Yes, Amaara. Garuu Amaara yeroo jennu kilaasii Amaaraati. Upper kilaasii Amaaraati. Upper kilaasii Amaaraa, ruling kilaasii Amaaraatu biyya sana bitaa ture. Itoophiyaan suni upper kilaasii Amaaraa jala turte. Amaarri akka keenya miidhameera jettu. No, akka keenya miidhamne. Sanas hubadhaa. Soba isinitti maa jiru? Akka keenya miidhamne. Tokkoffaa maree sirriitiin jedhanii lafa Amaaraa kana biyya Amaaraa keessatti lafti kan abbaati. Biyya Oromoo keessatti Oromoon lafa hin qabu. Lafi kan Amaaraati. Kan warra nafxanyaa, kan warra baalabbaata Amaaraati. Baalabbaata Amaaraatu overall mo'a ashkarri moo jala deemtee qawwee qabattee lafa hiratti. Qeesii isheetiif maaloo isheetii wajjin. Differensii isaa kan Gojaamiyyeessa, Gondariyyeessa, Mansiyyeessa dhagaa uffata maal uffata? Garuu mentaalii, saayikoolojikaalii superiyeeriidha. Maaliif? Afaan isaaniitu haasa'ama. Aadaa isaaniitu kabajama. Namni Booranaa tokko, namni afaan Oromoo dubbatee guddate tokko, afaan tokkoffaa Finfinnee yoo dhufe afaan baruu qaba. Maqaa isaa geeddaruu qaba. Ilaalee ilaala. Fira qabaachuu qaba. Birookiraasii sana keessa nama qabaachuu qaba. Mindeeffamee mindaadhaan hojjechuudhaaf. Amaarri advaanteejii kana qabu. Ilmi Gojaamee tokko, ilmi qotee bulaa tokko yoo baratee jabaatee ol ba'e aadaa isaatii, afaan isaatii, firoota isaatu birookiraasii keessa jira. Immediately dhufee iddoo argata. Psychologically, spiritually, superioriidha isaan. Advaanteejii kana qabu. Warri isin confusii isin gochaa barbaadu. Amaarri isa akkuma keenya tokko nabi. Gadi qabu. No. Akka koo miti. Akka koof akka kee miti. Amaarri advaanteejii sirratti qaba. Kanaafiyyuu kolonaayizerii jedhame. Kanaafiyyuu biyya sana moo'e. Kanaafi nafxanyaa jechuun Oromoodhas no. Warra Amaaraa ruling classii, philosophy ruling classii, colonial poweriitu isaan gargaaree sammuu koloneeffataa kan qabaatanii humna kolonialistota alaatiin humna argatanii biyya keenya bitanii ittiin of ijaaranii Oromoo ajjeesanii qalanii fixanii biyya saamanii walii hiranii taa'anii garba ta'ee Oromoon kolonii jalatti kufee jiraataa ture. Nafxanyaa jechuun egaa individually Oromoo ishee ashkarummaa dhatte miti. It is totality ilaalama. Philosophy isaati ilaalama. Humna isa booddee turetti ilaalama. Sirna isa booddee turetti ilaalama. Sirni nafxanyaa kun egaa sirna koloniiti. Kanaafitu Oromoo confused hin ta'ina. Nafxanyaa jechuun qawwee. Qawwee namni qabatu hundumtuu nafxanyaa. No. Wrongidha. Wrongi eenyutu kana isin gorsa beektu? Warra Itoophiyaanistoota. Warra Amaaraa dhiiga Oromootiin godhanii afaan naqanii dhiiga Oromootiin wal dhungachuu barbaadan. Warra dhiiga ijoollee keenya okoleetti naqanii gurgurachuu barbaadan. Warra kanatu isin gowwoomsa. Nafxanyaa jechuun ruling classii Amaaraa philosophy sana sirna sana warra hojiirra oolchaa ture. Warra Oromoo qalchiisaa ture. Warra harma mure, warra harka mure. Nafxanyaan isaa. Ati ashkara nafxanyaa sana taanaan atis Amaara, atis nafxanyaa, atis ruling classii sana keessa galteennaani philosophy sana fudhatteetta, Amaarummaa fudhatteetta, Habashummaa fudhatteetta, atis diina Oromooti. Kanaafi distinctionii kana baraa deemaa. Waliin hin laaqinaa. Isin gowwomsu. Hin fudhatinaa kana. Amaara miti. Yes, Amaara. Amaara isa yeessaa? No.
ruuling kilaasii Amaaraati. Dajjaazmaachota federaalii raas maaloo warra jedhamanii warra biyya keenya kana qabatanii firaan walitti hiramanii qeensa isaanii tentakalii isaanii Oromoo keessa gadi diriirsanii fuudhaan gowwoomsanii maaliin gowwoomsanii amantaadhaan gowwoomsanii warra bitaa ture kun sirna nafxanyaa jechuun kana. Kanaafi warri Itoophiyaanistiin akkatti isin gowwoomsiti hin gowwoomina. Nafxanyaa jechuun ruuling kilaasii Amaaraati jechuudha. Qawwee jedhan isaantu qawwee qabate. Oromoon qawwee qaba, qawween qabu. Kanaafi sabjektii kana akkasittiin gargar babaasaa deema ilmaan Oromoo. Kana waa'ee nafxanyaa kan isinitti himuu barbaade. Kan biraan waa'ee walabummaati. Ilaa hiree murteeffannaa irratti si'a baay'ee dubbadheera. Hiree murteeffannaa kan dhufuu danda'u biyyi tokko eega walaboome booddee hiree murteeffannaa fida. Har'a Oromoon waa'ee poolitikaa, waa'ee diriirii, waa'ee jinnii kana hunduma isaa dhiisee qawwee isaatiin walabummaa isaa duwwaatti deemuu irra. Kan isa baasu kana duwwaadha. Kan isa baasu kana duwwaadha. Yeroo achi deemtutu yerooti garaa kee kutachuu argan yerooti bosonatti galtee bosona biyya abbaa keessaa ilmaan biyya abbaa kee keessatti ilmaan Habashaa ofirraa dhadha'uu jalqabdu yeroo sana dammatti. Yeroo sana kaatee attam goona jedhe. Har'a kana yoo negoosheeshinitti dhiyaatte warri achi keessaa firifaarii beeta mangistii kana nyaattu kuni garaa isaanii duwwaadhaaf jiraatu isaan. Dhimma hin qaban waa'ee kee. Amma adda bilisummaa haaraa fa'aa uumna jedhanii achi keessatti hojjetaa jiru. Warruma deengada Tigireetti nu gurguraa ture. Warra har'a immoo Amaaratti Habashaa ilmaan nafxanyaatti nu gurgurtu isaanumatu galagalee amma achi as deebi'ee dhufee dhaaba kan biraa dhaabna. Mee qoomee ilmaan nafxanyaatu dhaaba sii dhaabuudhaaf deemaa jira. Ilmaan nafxanyaatii fi warra si gurguree achitti gale. Maqaa meeqaan ODF jinnii maaloo itti warra achitti namni kanatu achi gadi ba'ee bifa ishee immoo gogaa ishee sila akka gaararraati bara guyyaa guyyaatti gogaa isaanii geeddaru achi gadi ba'anii immoo kan biraadhaan gasitti dhufuuf jedhu. Waan akkasii kana dhaggeeffate garaacha isaanii duwwaadhaaf jiraatu. Hin badu isaan nafxanyaani gadi guurteedhaatti natti ishee kaan adda adda isheetti laattiif hin agartu. Gaaf tokko hunduma isaanii rukutti. Kanaaf waa tokko gara isaanii hin ilaalinaa. Yaalmaan Oromoo ala kanatti waan ijaaree dhufee biyya koo busha jettee homaatti rakkate. Achuma waboodhaa wajjin of ijaariitii jaarmaa cimaa baafadhuutii ilmaan Habashaa biyya abbaa kee keessaa ari. Waboon of keessaa baasee ijjeerratee jabaatee isatu negoosheetii gochuu danda'a. Qawwee qaba. Harka duwwaa namni tokko harka duwwaa walitti haasa'uun hafee bakka ilmaan nafxanyaa biyya kana keessaa akka jirutti walii dhachiisaa jiru lolaaf qophaa'aa jiru ilmaan Oromoo. Kana dhagee wal dhageessisaa. Wanti isin baasu kana duwwaadha. Wanti isin baasu kan biraan hin jiru. Kana kan biraani waa'ee Isaayyaas Afwerqii kana Oromoon dubbataa hin jiru. Hin sodaatu. Maaliif sodaata beektu? Annan beeka waa isaan sodaataniif. Garuu kan nafxanyaa wajjin walii galee ilmaan Oromoo lafarraa duguugsisaa jiru Isaayyaas Afwerqii. Isaayyaas Afwerqii pilaanii guddaa nu qaba. Pilaanii inni qabu har'a humna isaa akka jirutti gara lafa bunni warqeen jirutti ergaa jira. Maal gochuuf achi? Habashaadhaan wajjin walii galee achi completely control gochuudhaaf. Biyya isaa diigee duguugee lafarraa balleessee har'a maal gochuudhaaf sanaanii akka kaasaasa jedhan sana bakka buusuu isa gochuudhaaf deemaa jira Isaayyaas Afwerqii. Cinqameera biyya isaatti dubbaduudhaaf jedha Isaayyaas Afwerqii. Yoo Rabbi jedhe hin badanis. Kanaaf waa'ee Isaayyaas Afwerqii kanas wal barsiisaa deemaa. Diina keenya hunduma isaanii tokko tokkoon baraa deemuu danda'u. Kanumaan isinitti haasa'uu dhufeerraa jabaadhaa himmuuna yeroo hundumaa isa booddeedhaan dhufee nu qabachuuf jedhu ofirratti caqasaa gara fuulduraatti deemu. Miidhachaa ofirratti ilaalaa gara fuulduraatti deemu. Miidhachaa ilaalaa gara fuulduraatti deemu. Callumannee dunuufannee gara fuulduraatti deemuun barbaachisu. Bitaa ilaaluun nurra, mirgaa ilaaluun nurra jiru. Asseesii analaayizii gochuun nurra, saayinsiidhaan
tuulii garaagaraa dubbisuun nurra jira. Artikilii garaagaraa dubbisuun nurra jira. Kitaaba garaagaraa dubbisuun nurra jira. Akka itti muuxannoo biyya garaagaraa akkamittiinitu biyyi sun bilisoome kun akkamitti bilisoome sun akkamitti bilisoome compare and contrast wal bukkee qabnee haala keenya immoo itti finnee walitti obaafnee ilaaluu danda'u. Kanaaf jabaadhaa hin muunaa ani shakki tokko hin qabu. Garuu moo'ichi keenya dileeyidii ta'uu danda'a. Moo'ichi keenya okkoluu danda'a. Yes. Maaliif Itoophiyaanistoota kanatu kana uumu. Garaa isaanii duwwaa waan kan biraan hin jiru. Waa'ee saba Oromoo tokko dhimma qaban. Garaacha isaanii duwwaaf jedhaniitu kana uumu. Jeequmsa uumu, Oromoo gowwoomsu isaan kana dammaqnee ofirratti eeguu danda'u nurra jira. Jabaadha Waaqa isin wajjin.